ህዳሴን ካለ አንድ ብር እርዳታ ካለ አንድ ብር ብድር ያሳካ መንግስትና ህዝብ ፕሮጀክት አይሰራም ሊባልማ አይችልም። ግፍ ነው። ወራን ሻቢያ ሰደቲ ፊ ወራን ቲፕል ፊ ኹረቶር ባንጎል ማገለ ወራን ሻቢያ ቲቪ ቲፕል ፊ ዲደሚሽን ከራታ ለማጣት ለለበኑ ፍሶሷቱራን ራያ ተሰብያቲን ቷተሙ እንደጋን በሊና ኦዱ ለሚሚዳት እንደይስ Ministri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafilee mana marii bakka bootoo mataa raadiyaataniif deebii kanneen dubbii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee dubbateef deebii qubsaa kanneen jira bal'ina oduu lammii miidiyaatiin gadheessinu ta'a. Daandiin xayyaara Itoophiyaa sababa lola TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti kaafamee addaan citee hordofee eega pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa Jeneraal Taaddasaa Waradaa daandiin xayyaaraa balalliisaa gara Tigraay addaan kotee akka deebisu gaafateen booda guyyaarraa ifaan ifatti jalqabuun hima. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seenaa Ameerikaa keessatti waggaa 250 booda yeroo jalqabaatiif lakkoofsa lammiilee Ameerikaa hir'isuu akka dandeetu ibsan. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa kanneen isinitti himnan footoo oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa miseensota waraana Shaabiyaa kanneen lola TPLF keessatti hirmaatan 8 booji'utu dhagahame. Lola naannoo Tigraayitti waraana TPLF kaasan keessatti hirmaachaa kan ture waraanni Shaabiyaa tarkaanfii raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa fudhateen booji'amuun dhagahame. Waraanni Shaabiyaa 8 raayyaa ittisa biyyaatiin Tigraayitti booji'aman kunneen duula waraanaa raayyaan ittisa biyyaatiin durfamu fashaleessuuf ji'oota muraasa dabraniif qophii taasisaa turan xumuruun dargaggoota Tigraay humnaan gurmeessuudhaan gara mooraa adda addaatti oofuudhaan naannoo Salaamaataa fi Afaritti kanneen lola ifaan ifatti banan yoo ta'u waraana kana keessatti Shaabiyaan Asmaraa fi Adawaa Dahoo Masrii jalatti qindoominaan haleellaa bananii jiraachuun himame. Waggoota 50 dabraniif dargaggoonni Itoophiyaa naannoo Tigraay dirree boombiirra deemanii baarudaa nyaachaa biyya ifii eegaa kan turan kanneen diiguu barbaadan humni badii Shaabiyaa dargaggoota Tigraay gurmeessuu lolchisaa jiraachuun dhagahame. Piroojeektiin dhiiga Itoophiyaa sabaa fi sablammootaan qooduudhaan maqaa obboleessaatti fayyadame obboleessatti dhukkaasuun hojjetamaa jiru kun dargaggoonni irra caalaan isaanii bal'inaan kan hubatanii fi kan itti dammaqan ta'uun himame. Amma keessattuu naannoo Tigraay keessatti dargaggoonni Tigraay hangi tokko tooftaa diinaatti dammaquudhaan dhiigni fi lafeen waggaa 50 Shaabiyaan Tigraayitti buufte gahaadha jechuudhaan lola obboleeyyan keenya wajjin hin qabnu diinni keenya Itoophiyaa doon taane Shaabiyaan ergamtoota Masrii ta'anii biyya keenya keessaa shororkeessuu barbaadan isiniif hin duunu hin madoonu jechuudhaan kanneen rincican TPLF keessatti adamsaa jiraachuun ibsame. Dargaggoonni muraasni dirqama lolatti seenanii qabsaan ammallee dammaqinaan lolatti banaa gaggeeffameen gatii kafalanii dargaggoonni irra caalaan isaanii diiyaaspooraa fi maatii isaaniitiif duula miidiyaa hawaasaatiin deeggaramanii dirree waraanaa irra faca'anii gara biyyaatti deebi'anii gariin ammoo humna nageenyaa Tigraay TPLF fi kan Shaabiyaa irraa qabsaa'e naannoo Tigraay keessa ari'uuf ijaarametti makamuun handafaataa miidiyaan gabaasetti jira. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa tarkaanfii ariifataa fi qindoominaan diroonii fi loltoota miilaa waliin fudhataniin namoota Shaabiyaan bobbaafamanii fi deeggartoota isaanii irratti qabsaa turan meeshaa waraanaatii fi meeshaa gurguddaa isaaniitiin akkasumas kuufama meeshaa waraanaa ulfaataa ji'ootaaf marfamee ture irratti khasaaraa guddaa geessanii guyyoota 3 qofa keessatti bittinnaa'uuf akka dirqaman taasisuu gabaasni kun mul'iseet jira. Ministri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafilee mana marii bakka bootoo mataa raadiyaataniif deebii kenneef dubbii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisuun dubbateef deebii qubsaa kan nuun dhaga'an. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee waldhabdee Itoophiyaa fi Masrii jidduutti uumameen fura jechuudhaan dubbii dubbateen Tiraamp bishaan laga Abbayyaa baay'ata Ameerikaatiin hidhamuu dubbachuudhaan odoo filannoo sobaatiin Joo Baayiden aangorra nakaasuu baatee bishaan kun hidhamee sadarkaa kan akka hin geenye nin cufa ture jechuudhaan dubbachuun ni yaadatama. Guyyaarraa immoo walgahii mana marii bakka bootoo idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa waggaa jaaffaa ta'amaa jirtu irratti gaafii miseensi mana marii bakka bootoo ummataa irraa dhiyaateef Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bootoo ummataatiif deebii kanneen Itoophiyaan yeroo ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaan paartii kamuu biyya kamirraa liqiitii akka hin arganne ibsuudhaan piroojeektiin murannoo lammiilee jajjaboo Itoophiyaatiin kutannoo fi cimna lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaatiin taasifamuun ijaaramuu dandeessu sadarkaa kana gahu ibseet jira. Itoophiyaan ijaarsa hidha kanaatiif liqiste gargaarsa akka hin arganne cimsee ka dubbate muummichi ministeera Itoophiyaa
Itoophiyaa pirezidaantiin Ameerikaa immoo Doonaald Tiraamp tibbana irra deddeebiin biyyi isaanii ijaarsa haaromsa guddicha Itoophiyaatiif maallaqa deeggarsaa akka jiran dubbatuudhaan kana booda deebii fi isaatiif ministeera muummee Itoophiyaa karaa qondaala olaanootiin kan argatu ta'uun ibsame. Ministeerri muummee Itoophiyaa miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatiif akka himetti Itoophiyaatti haaromsa guddicha Itoophiyaa Afrikaa keessatti isa jalqabaa ijaaruu qofa doon taane Afrikatti isa sadaffaas piroojeektii Koishaa ijaaraa jiraachuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed jira. Itoophiyaatti piroojektota gurguddaa hojjechuun akka hin dhaabbanne ijaarsi buufata xiyyaaraa idil addunyaa Afrikaa yeroo ammaan tanaa jalqabamee ijaaramaa jiraachuus beeksise. Daandiin xayyaara Itoophiyaa sababa lola TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti kaafameen addaan citee ture amma deebi'ee balalliisaa jalqabuun ifame. Daandiin xayyaara Itoophiyaa guyyoota 5 walitti aansu kanaaf sababa nageenyaatiif balallii gara naannoo Tigraay taasisuu addaan kutee ture deebisee eegaluun mul'ate. Balalliin jalqabaa Finfinneerraa gara buufata xiyyaara idil addunyaa Lula Abbaa Naggaa ganamarraa sa'aatii takkaaf daqiiqaa 50tti akka ga'e riippoortarri gaazexaa Adda Istaandaardii magaalaa Maqalee jiru tokko mirkaneessee jiraachuun ifame. Daandiin xayyaaraa kun kutaalee naannichaa tokko tokko keessatti wallabdee uumameen kamisa dabre balalli gara buufata xiyyaaraa magaalaa Maqalee Aksum Shiree fi Humaraatti taasifamu kan addaan kute yoo ta'u tarkaanfiin tun tajaajila balallii imaltootaa fi fe'umsa addaan cituu fi walitti dhufeenya geejjibaa naannoo Tigraay fi kutaalee biyyattii biroo jidduu jiru addaan citee jiraachuun ibsame. Hojjetaan waajjira tikeetii daandii xiyyaara Itoophiyaa magaalaa Maqaleetti argamu tokko guyyaa kaleessaa akka mirkaneessetti balalliin tun guyyaa irraa kan eegaltu ta'uu beeksise. Hojjetaan maqaan isaa akka hin dhaabne gaafate kun tajaajilli kun kibxata kan akka eegalu hubachiisuudhaan daataa irraa dara balallii yoo xiqqaate xiyyaaronni 2 Finfinneerraa gara Maqalee fi Shireet agarsiisee jiraachuu himeeti jira. Maddi nageenyaa wixata kaleessa Associated France Press waliin dubbate akka jedhutti lolli naannicha keessatti tasgabbaa'ee turee fi guyyaa sana haleellaan diroonii hin raawwatamneen balalliin deebi'ee eegalamuu kan raawwatame yeroo ta'u yeroo jeequmsaa marsaa naannichaatti akka hin uumamneef dhiibbaan uumamuu kan raawwatame ta'uu ibseeti jira. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa sanbata dabree kana miidiyaaf kanneen balalliin addaan cituun hanqina maallaqaa baankii fi harkifannaa kafaltii mindaa hojjettoota mootummaa waliin wal qabate jireenya guyyaa guyyaa naannichaa daran jeeqaa jiraachuu himuudhaan tajaajilli kun akka deebi'uuf eega gaafateen booda balalliin kun irra deebi'ee jalqabuun ifame. Haa ta'uutii malee iddoo lolli kun itti gaggeeffamaa jiru magaalaalee kanneen irraa kiiloomeetira 100 caalaa kan hin fagaanne yoo ta'u haalli kun deebi'ee kan hammaatutti balalliin xiyyaaraa gara magaalota Tigraay taasifamu deebi'ee kan dhaabbatu ta'ullee ibsameeti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaammata immigireeshinii cimaa hordofaa jiruun biyyattii waggoota 250 booda lakkoofsi uummataa isii yeroo jalqabaaf akka irratti taasisee jiraachuun himame. Akka tilmaama baay'ina uummataa amanamaa adda addaatti Bloomberg dabalatee bara 2026 Ameerikaan bara baay'ina uummataa dhugaadhaan itti irratti ta'ee ja'amee kan eegamu waggaa ta'u qondaaltonni Ameerikaa lakkoofsi uummataa sababni guddaan lakkoofsi uummataa kun akka irratuuf duula bulchiinsi Tiraamp godaantota biyyaarraa ari'uu cimse jechuudhaan ibsaniiti jiran. Akka biiroon lakkoofsa uummataa biyya Ameerikaa jedhutti guddina baay'ina uummataa biyyattii waliigala ji'a muddee bara 2024 fi bara 2025 jidduutti parsantaa 0.5 yookaan namoota miiliyoona takka qabxi 8 qofa ta'ee galmaa'uun ibsameeti jira. Guddinni kun gara negatiivitti jijjiiramuu akka hidhoollee kan mirkanaa'e yoo ta'u wanti baay'ina uummataa hir'isuuf sababa ta'e kan biraan lakkoofsa godaantota gara biyyatti seenan haalaan irrachuu isaa akka ta'e ibsaniiti jiran. Lakkoofsi godaantota baatii muddee bara 2024 keessa miiliyoona 2.7 kan ga'e yoo ta'u bara 2025 tti gara miiliyoona takka qabxi 8 tti gabbu'ee jiraachuun ifame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lakkoofsa uummataa kana lakkoofsa uummataa bara 2008 ture wajjin kan wal qixxeesse ta'uun ifameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaarraa oduun guyyaa kanaaf qabnu kanan gammaatti isinitti himaa turre oduu teenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.